har'a kasanii qabadhee dhufee wanta barnootas namaaf ta'usi bakka jechuun bakka waanuma barnoota namaaf ta'uun isinii qabadhee dhufeera. Talayyii warri shamarran biyya Arabaa jiru barnoota nuuf ta'a jedhanii yeroo baay'ee nutti himama. Namni kan nutti himus immoo miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee nutti himama. Maallaqa keessan qabadhaa jaalalaanii birrii jaalalaan hin bittanii dhiirri gaafa baay'ee birrii isinitti dubbatu birrii keessan maaragaan qabadhaa gaafa jedhanii nutti himamu baay'een keenya hin dhageenye jechuudha. Ani maaliif yookaan kan isheetu hin beektu kan namaa taasiftu jechama jedhu natti fakkaate. Maaliif yeroo tokko immoo wanta namni jedhee dhaga'uun nama barbaachisa jechuudha. Maaliif booddee miidhamaan abbuma waan ta'eef innaa har'a kasanii qabadhee dhufee wanta barnoota isiniif ta'u isiniin jedheen jira. Warroonni subscribe godhan subscribe like share godhaa isiniin jedha. Warroonni immoo maatii koonaaf taatanii subscribe like share naa gootanii galatoomaa guddaan isin galateeffadha. Innaa har'a kasanii qabadhee dhufee maqaa illee baasuu hin barbaadu. Asuma hedduma hojjechaa jiru kana intalliidha. Birrii ishee akkasuma nama hin beekneef akkasuma dhiira onlaayinumaadhaan wal barteedhaaf waan beektu hin qabdu mucaasi. Isheenis innis waan wal beekanii qabanii goddanyaatu mucaan biyya ishee mucaan waan biyya ishee ta'eef jaartii na barbaade waan jedheef fuute silkii namaatti kennite. Footoo isheen dabarsitee fi gaafa laaluu waa hun bareeddi jedhee silkii irraa fudhatee dhufee dubbisee guyyaa sadiin booda jala dubbatte mijayyattiin walumatti haasa'anii gaafa litti haasa'anii jedhanii amma gaafa 15 silkiin kun addaan hin citu. Bakka onlaayinii irra hin bahu wal faarsuu maal jedhu bakka zaan xiqqoo ture yoo jedhu immoo silkiin daatanaa hojjechuu dida jira. Chaarjarii naa qabachuu dida jira. Bakka waan akkasii cinqii kanatti haasaa jechuudha. Innaa mijayyattiin immoo nuti yeroo tokko warri shamarranii kun malkii ilaalla jechuudha. Malkii abee funyaan isaa akkam abee mataan isaa abee qumatiin isaa jenna jechuudha. Hundumtu yoo ani fudhataman qabun jedha namni tokko yaada gaarii qabaachuudha. Innaa mucichis waan itti bareedeef ni jaalattee dafteetuma ishiiyattee fi innaa gaafa isheen ishiiyattee fi jedhu silkiin hojjechuu dida jedhee silkii guyyaa 3 cufatee jechuudha. Gaafa itti deebi'ee silkii isaa nama silkii intini keessa namaa keessa godhatee ishee taasofsiise jechuudha. Silkiin keessa dhaqeennan na jalaa taphalaa ishee akkas jedheeni innaa biti jedheeni kazaan isheen immoo silkii san dhiisuuf isa ni jaalatti. Sagalee isaa bakka diraamitiiree dhabuu hin dandeenye jechuudha. Ani amma kolfeenaa isaa isheen garuu baay'ee natti intinechaa natti dubbatte. Innaa kazaan silkii sana akkasittuu birrii dhugaa waan isin ajaa'ibu jechuudha. Birrii isaaf ergite kana namarraa liqeeffattee ergite jechuudha. Maatii dhabaan ergattee namarraa liqeeffattee birrii kana isaa kennite jechuudha. Gaafa birrii kana isaa kennitu inni silkii maal isaa yaalata balaa sha'aa miti silaa duraayyuu hin soba. Kazaan ammas bakka ammallee ittuma haasofsiisu qabee oduma akkas jedhu ammas inni lammata barbaada jechuudha. Ammas bakka wanti wakamu kana bakka nuuroo waddaddi maal akkasii uffata faanaa hojjisiisi jedhan uffata aadaa kana na bakka ammallee ishiin bakka sila jaalattee fi sila kan duraatillee irraan qabaa eessa deema kan jettu ammas fuutee birrii kana fuutee itti kennite jechuudha mucicha kanatti. Ammas gaafa birrii kana mucichatti fuutee kennitu inni ka duraa jaalalaa firee duraa inni kan barbaadu argatee jira waan ta'eef ammas riishi bakka lash gochuu jammaree akka duraa san hin dawwaluu fi yoo dawwales ishiin haasofsiisu jechuudha. Miseejjiidhaan bakka wanta akkasii bakka lashuma ishii gochuu akka duraa faarsuu sun hin jiru. Bakka ishiin maal taate minaamanatti kana kadhachuu jammarte jechuudha. Azaan gaaf kaanitti ishiin maal taatetti itti dawwalti abboona caqacaqeen faayiraan jechuudha. Hin caqacaqeen ichi deebitee ishiin mucayyoo footoo isaa jechuun mucayyoo wal barsiiste gaafa gaafattu biisiin ta'e naan jedha faaminaamanatti. Isheen sun amma waan beektuun qabdu waa'ee mucaa jechuudha. Maaliin rakka inni irra jiru hin beektu. Durbee itti malee yeroo biyya jirtu malee hin beektu jechuudha.
እና akkasii biiziin ta'e ምናምን አንጀራ የትን ማልኪን ኦንላይን መረፋ ባይሴን እና ዱብስኒ ፋይተቱን ተበሳጫቲ ዋኑ ብሪ ፈጥር ግተሰኒ ጋፍ ካንቲ ፉዴ ብሎክ ሽኛችሰ ቾዳ እና ሽነማ ማላንጀቴ መቃያለ እንዳይኒ እና አካ ኦቦሌወንኮ ሸመረኒ ቢያረባ አከራ በረተኒ አከነተነ ኛተሚ gaafa duraalle birrii kana liqeeffatteeti isaa kenniteefi ammas immoo liqaa san gashitee ammas immoo deebistee isaa ergite bakka isuma gammachiisuu jettetti ofishiitti immoo miidhamte jechuudha. Akka nama tokkootti akka ijoollee biyya arabaa jiranitti jechuudha. Dhugaa adillee beekon namni akkamitti akka danda'eetuma birrii akkasitti oduu taaree fiduu maal jedhee nama akkasumaan oduu nama biyyaallee ta'ee okay ka ishii ka bor wal argitu wal waqqasaniitullee waqqasaatu jira mitiire namni akkanumatti nama argee gooddanyaa shamarran immoo gooddanyaan onlaayinii kanarraa akko gaafatti onlaayinii kanarraa badde eessatti wal agartame. Dhugaa amma sirratti lubbuu namsee akkasii xaasaa maal wanni akkasii kana jechuudha. Gaafa biyya galda garuu wanni akkasii kun hin jiru. Shamarran irraallee of eegaa shamarran dubbii bakka hiriyaa shamarran yartuu irraallee of eegaa jechuudha. Ofishiitti bakka hin taanetti kuftee sinillee bakka hin taanetti sin kuffiste jechuudha. Dhugaa jechuudha of eegaa isin jechuun barbaada. Inni lammataa immoo birrii keessanii bakka maali jaalale nam tokko gaafa sinitti dhufe jaalalaafi malee birriidhaaf miti maariyo kastaanani ka gaafa birriin keessan dhume indeema kaappichillee maal godhanis lamal birruma laalee dhufe innaa dhiirri gaafa waa'ee birrii sinitti dhufu gaafa waa'ee rakkinaa sinitti haasa'u yaa haasa'u miti bakka yoosan marsii gahaa yookaan zim yookaan silkii kee cufadhu bakka. Argitee miti akkaataa isaa argitee miti malkii isaa osoo hin taane laal dhiira tokko jaalachuudhaaf malkii isaa osoo hin taane yaada isaa gaafan boru abbaa manaa koo akkamiin naa ta'a jedhi malee malkii isaa laalteetuma birrii kee fuutee itti hin kenniini namni hin jijjiiramaa birriin immoo seexana dhugaa birriin seexana jechuudha birriin nama wal jaalatan wal dhabsiisti kanaaf birrii keessan qusadhaa dura ofii taa'i. Bakka dura mee gaafa biyya baan abbaan keenya faati keenya qotiyyoo nutti gurguranii kun lafa nutti gurguun birrii liqeeffatanii nu ergan gaafa biyya baanu sangin maatii keenya akkanas siniin godha akkanan godhadha jennee tufuma keenya yaadne biyya baan ishii amma san mara godhannee tammee dhiira gandaati birrii kenninaa meeshii kaa godhannus immoo yooma nurraa tarrafilleedhaan rakkataan jira dhugaa waaqa. Rakkatan ija dhabee harka dhabee wanta hojjetatu daabboo shaayii jechuudha wanta birri shan ittiin bitatu dhabee karaarra isa saniif kennine galata arganna waaqayyo biratti leene eebbifamne jechuudha garuu akkasumatti wandalaatteen gandaa waxaxeen silkii keessatti godhattee bakka nu attaalaluu hin qabdu dhugaa bakka attaallalamuu hin qabnu nuti nama ta'in jechuudha bakka dura ofii keenyaaf taanala maatii keenya eega jijjiirree mana isaa ta'uu wanta isaan barbaadan filagootiin namaa immoo yookaan biyyoo hin dhumatu jechuudha. Filagootiin namaallee gaafa na fixa jette umrii kee biyya arabaatti fixa jechuudha. Wanti kamuu gaafa gootu maxinii qabaachuu qaba jechuudha. Maatis gaafa gargaartu likkumatti bakka likkii ta'uu qaba jechuudha wanni martu. Innaa ati amma fakkeenyaaf ani fakkeenyaaf mataa kootiin 2,200 nyaadhe damuusa jechuudha. Birrii 2,200 san buukii kiyyarra in godhadha. Birrii 200 sanoo nama ittiin gargaaru sana nama sannan gargaara. Maaliif dura osoo ofii kiyyaa hin taane anarra kan jaalladhu jechuun ofan jaalladha ka of jaalachuun sun kanuma jechuudha. Dura eegan ofii kiyyaaf ta'een namaaf ta'a jechuudha. Innaa akkasuma akkuma gaafa birrii keessan ji'a argatta sani fuutanii madaamirraa akka fudhattanii deebistanii dhiiran kennina dhiira isaa ta'uu warroota oolchitan jechuudha bakka yemii maatii keessan waa tuulan maaliif eenyumti jechuudha dhugaa waaqessanii jedha otoo har'a nuti dhibamnee mataan dhukkubee biyya galle kiniini birrii shaayii namni nu bitu hin jiru kaardi birrii shaayii namni nu bitu hin jiru namni masmaa keenyan qabu hin jiru garuu nuti gaafi nyaachaa gaafi nuti nyaati biyya ombaa baay'ee rakkisaadha dhugaa dubbachuudha maaliif hin beektu takka inni isaa takka qorri isaa innaa bakka waan keessa maaragaan qabadhaa inuma himamaa mixayyoon tun amma miidiyaa baay'een fayyadamtu
baay'een fayyadamtu jechuudha. Naa himi namni irraa haa baratu. Ani otoon beekiniin akkas ta'e obboleewwan koo immoo nyaatamuu hin qabani. Naa himi naan jette jechuudha naa dabarsii namni tokko illee yoo dhaga'e irraa deebi'ee shaggaadha naan jette jechuudha. Inna jaalallaan gaafa nama jaalattanii malkii isaa ilaalina. Malkiin isaa humaa isiniif hin godhu dhugaa. Bakka malkiin isaa huma bakka yaa hojjetu haa yaadu bakka nama yaadu bichaatu nama si kunuunsaatu nuti immoo biyya arabaati gaafa si galle gubaa mana madaamitii galle bakka akkasuma intini jechuun sun taane bakka nama gaarii laal nama nuuf ta'u abbaa mana nama gaarii nama nuuf ta'u jira dhiirri jechuudha dhiirri qaxaleen jira dhugaa waaqayyo namni tokko jira jechuudha nama akkasii sanirra waaqayyoon sana buusu. Dhiira akkasii sanirra waaqayyoon sana buusu mara deechuu miti. Jira dhiirri gaaris dubarris immoo akkasuma nutis akkasuma hundi keenya gaarii miti. Inna immoo eenyumaa yoo ta'e immoo yoo nuti jaalannee hin godhin namni giddiidhaan harka qabee birrii nurraa fuudhuun jiru. Eenyumayyuu haa ta'u dhugaa mi'eemma mixiyyoon tun jechuudha. Otoshin inni jedheeni akkasitti rakkina isaatti odeesse maal jedhee zin jettee dooka silkii ishee cufattee teesse. Hin kennu jettee marsi gaadoo deebistee mucaa kanaaf garuu harka micciiree warraa fudhata hin fuudhe. Gaafa ufuma keenya hin goona gaafa goone warrannu dura ittiin godhuun dura xiinxaluu. Wanti kun akkas ta'e akkas ta'a. Na goddaa miti jennee itti yaadu. Eegatti goone warranne immoo bakka ofitti deebinee aaru gaarii miti hin jedhu. Dura waan tokko godhuun dura itti yaadu. Nama jaalachuun dura itti yaadu. Boru eessattan argadha nama kana. Maatiin wal beeku. Bakka haga malan beeka namicha kana. Jennee malee akkasumatti onlaayiniidhaan inni na beekeef ani isa beekedhaaf jaalachuun kuni ani injaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'een dhuma himamaa shamarra warri biyya arabaa birri keessan qabadhaayi jaalala gaafa dhiirri gaafa sinitti dhufu birriidha fi manuun jedhama dhugaa garuu maaliif akka dhaga'u dinnaan hin beeku. Innaa waan keessan maaragaan qabadhaa.